eenyutu barreessee jedhee fudhadha zaman nagoo maami fayyaan kan kee. Isa warra eenyutti hime waaqayyo eenyutti himeetiin isaa baasaa gadanii jedhe nama itti hime sanii inimtu isaati. Eenyutti hime eenyuudhaan akkas jedhee dubbate. Ani hin beeku nama sana hin beeku nama beeku gaafadhu waan hin beeku naasaa sobduu miti nama dhugaadha waan ta'eef sobni tokkollee ana keessa hin jiru waan ta'eef. Nama hin beektu garuu ammoo waaqayyo jedhe jettee amanta. Ajaa'iba. Eeyyee sirriidha. Maal jechuudha isaa nama hin beeku garuu ammoo waaqayyo jedhe. Abbaa itti dubbate sun beekin akkanuma jallisee tuman fudhattaasa? Amma macaafa kana dhugaadha jedheen itti amanaan. Guutummaa guutus dhugaadha jedheen itti amanaa. Waan ani itti amaneef immoo siif dhugaa ba'aan jira. Macaafa kanarraa shakkii yoo qabaatte garuu macaafa irraa shakkiin qabaa jedhiin. Yaa abdii Macaafa ati irraati macaafa warri loon waaqessu warri barra sangaa sa'ayyuu waaqessuyyuu isaaniif ta'ee jennaan itti amanuu jiran. Ani yooma amantii kan keessa si gaafadhe. Garuu ati ana wajjin kaasuuftu ragaadha. Ragaa wajjin haasofte. Eenyuun mee bakka kamitti waaqayyo malaayikaa naa sagadaniif jedhee ajaja dabarse. Bakka inni itti ajaja dabarse naaf kenni. Waaqayyo ilma isaa isan gafa waan hundumaa gara biyya lafaatti yommuu erge immoo koomaa godhe mallattoo waraabbii keessatti ergamoonni waaqayyo hundinuu isaaf haa sagadan jedhe. Eenyu jedhe waaqayyo? Eessatti jedhe eenyuun jedhe? Eenyutti hime? Waaqayyo akkas jedhe eenyutti hime? Kana jechuun kutaan amma dubbifne kun hin fudhadhuu jedhaa jirtaa reeti. Sirrii miti jedhaa jirtaa? Sirrii miti jedhaa jirtaa? Ati dubbatu malee ati dubbattu anatti maas deebita isaati. Macaafa kan gara ragaa gadeeffatu. Ragaan deebite ergamoonni waaqayyooyyuu Yesuus Kiristoos akka sagadan ragaa si. Eenyutti akka jedhee hime? Abbaa itti hime awwal kaasi awwal atamma ergama ibroota keetti kan barraa'e hin barbaadu iddoo biraa musii kan danda'ama miti. Lakki ani biroota hin barbaadu hin jenne yaaboo jarri kun maali har'a ijoolleen sadi afaan kiyyeetu isin hin galleessa. Lukoota kiyyeetu isin akkasuma taara maali? La akkasii miti ana akkasii. Na dhaggeeffadhu gaa. Abbaa fakkeenyaaf dhaggeeffadhu atiyyuu mee dhaggeeffadhu mata waraatti dhaggeeffadhu. Fakkeenyaaf waaqayyo ergamoota isaa keessa eenyuun ati ilma kooti anarraan si dhalche jedhe. Yookiis ani ilma ani isaaf abbaan an ta'a innis ilma anaaf hin ta'a jedhee beekaa jedhe. Wanni kun eessatti dubbatame? Kun faarfannaa keessa jira kun Saamu'eelin keessa jira. Kun faarfannaa keessa jira kun Saamu'eelin keessa jira. Saamu'eel boqonnaa 7 jira. Bakki kanaa miti bakki kun amma macaafa keessatti dubbatamee jira. Tabre eegasan yoo ergamoonni waaqayyo hundinuu isaaf haa sagadu haa sagadan jedhee jedhe. Eessatti jedhe? Abbaa Ibrootaadha yoo isaan jedhee jiraate anaan jedhe haa jedhu. Achi booda ammee isaan jedhu ilaala. Abbaan Ibroota abbaan isaatu hin beekamu. Abbaa kabbadaatu barreessee baqqalatu barreesseen waddaan nuuf hin galle agamma. Kiristaanni tokkollee hin beeku. Abbaa Ibroota kan abbaa barreessee hin beekan kiristaanni tokkollee gadi dhaabbiidhaan ka beekan hin jiru. To'e mee eenyuun jedhe eessatti jedhe eenyuun jedhe? Isumatti hin deebi'aaram. Atammati gaaffiin keemmati Ibroonni gatii maqaa aboluun barreesse gatii nama jedhu gatii hin qabnee fi atammati doogorachuu dhaqaartala wanticha laakkasidha. Yaa abbo wanni kun waan duraan dubbatame himu jira moo namticha Ibroota barreesseen jedhame wanni kun? Eessatti Yesuusiif haa sagadan jedhe malaayikaan Yesuusiif haa sagaddu jedhe waaqayyo eessatti dubbate? Waan macaafni jedhe fudhatu. Amma as deebinu gara Maatewos boqonnaa 28 keessa gallu? La Maatewos boqonnaa 28 keessa galuu dura bakka kana naaf hima. Eenyuun jedhe waaqayyo eessatti eenyuun jedhe akka jedhe naaf hima. Eessatti malaayikaan haa sagaddu jedhe Yesuus waaqayyo ajaja dabarse. Qoy Quraana irratti gaafadha. Amma matoo arjooni waan isin jechaa jiru waan macaafarra caafamee jiru kana ni fudhattamoo hin fudhattu itti gaafate simpili. Maalani jaamana se tamosa maalani ijaan argu jiraami. Namtichi jedhamee jedhe eenyuun akka jedhee jechuu jira eenyuun jedhe eessatti jedhee gaafiidha. Waaqayyotu jedhe Waaqayyo keenya akka namootatti kallattiitiin dubbatu beektaa? Waaqayyo dubbata jallisee duma waaqayyo akkanuma dubbata isa. Waaqayyo raajota qabnaa waaqayyoon keenya baay'ee nutti dhiyoo jira. Sagaleen isaallee gurri isaallee ni dhaga'a arrabni isaallee nu dubbata. Kallattiitiin namootatti dubbate jechuudha waaqayyo keenya akkas. Amma keessanii waaqayyo keessanii Jibriilitti dubbate Jibriilii Muhammaditti dubbate an keenya abbaa namicha kana barreessetti dubbate kallattii maal barreessaan Ibroota makana irraa waan akkasii dubbisa maal jedhee dubbata bara duriitti waaqayyo si'a baay'ee karaa garagaraatiin raajotaan
abboota keenyatti dubbateera. Guyyaa bara isa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbatee jira. Eeyyee. Akkas. Amma akka macaafni akka abbaan biroota dubbataa jirutti tokkofa Waaqayyo karaa sin dura dubbachaa ture karaa raajotaa. Erga Yesuus dhufe ammoo karaa Yesuusin dubbachaa ture.